maal jettee? Waan garee min tanas taasaa jiru dhageenyu waan. Oke, jechuun dhagaa'umatti hin jiraa? Hayyee maaliif siin jee? Oo waan simmaa kana godhatte meera naatee biraa himmas ta'uu takka. Ilma mana barumsa galchii ijoollee nyuu galchaa dibsan dibannaa qalama dibannaa saamee akkasii taasoo jira akka waan bineensaa hojii mana galuu kophaa kiyya akka waan hin galuu nama biratti waan hin dubbachuu jiru dhagaa rakkoote miti ati nama lalleen dubbatu hafuuraan baastu bilbila kana hojii walirra laxxafamte. Wani dar beellama tokkoon qaba. Asaaniin koota keessan nu fudhatu uffatan. Bakka ati yeroo moo waa kadhattu malee inuma natti dirqama natti haajamuu qabda. Na bira dhufuudha. Chun barra ni jira waan biraatiif osoo hin ta'in ijaarreeti jedhamu beellamee suniifi beellama jira. Mee akkuma namatti giizuma takka takka illee taatu. Gaafa hajaa hin qabneef mee kan mucaan kun taa'ee bahee jee na dubbisuu faradu. Hajaa bara na waa deemtu amma waan ati na kadhatu deemtu hin dandeenye wayii galee maaluma kan. Bakka rakkoon qabu ganaa osoo hajaa hin dhufne turan saayiba kiyya siidoo awwaala. Kan barbaadamaa. Kootuma keessaa ni jiraame kanuma tinaa jenne tokko. Maal munyee. Hodoo garuu laal. Yeroo deebiftu sirriitti miici laawundarii keessa miici wanni takka akkatti irra buutee akka kan dura qableessi na beekame shamiizii adii waa meeqa irra buuftee na bitte. Lakkee amma na rabbis ifeegaatiin uffadhee ifeegaatiin. Sanuu amma tokko uffattu akka nama waan keetiitiin deemuun goggodatin. Namni ilmaa innaayii ati huccuu tantee nadaran uffatuuti akka waan inni antirraa fudhadhee fakkeessu jirtaan. Nadaran uffatu jira kaa namni sirratti beeka. Ati daa bakka tan dheedeemi biyyoo bira. Achumaan deebi nama hedduu hin gargaartiisin namni huccuu waan irraa liqeeffatu fa'aa namatti fakkaata. Yaa hin irraanfatin dhiquu hin irraanfatin. Mucaa bineensanii kaati barbaree dhugu. Cittoo isaa bilisa. Duraan biyya waan diimaa dalagaa sambuusaa. Cittoo. Saanoo kana diimaa. Waan nama uffatee diimaa akka nama waan isaa ajii bitee akka. Maali? Hadda waan gaarii uffatee. Ilmoo lukaatu sagadee ilmoo madaabaraan fudhatu. Kana kaatee ilmoo. Hin beeksisaa kan hin beeksisaa. Akka soroleetti morma lafa jaadee. Hin jiru kan kan hin jedhee. Welcome. كيف؟ أهلين. نجا؟ فيادا. فيادا. شفتامي. واو سيبر يدجر. إيه برسمون قبل جزيجي نارن كنا باويني فديها وجرا. با وي إني شو ما شو نيتا؟ با يجون با يجون وي يجون ويا يجون ني يجون وفتني يجون وانا جهواتي با ويني. أدلين الدوس رابري دارا سوفني خبين واو الدوس رابري. Thank you. وقال الدوس رابري ده جزء من ده كان ماله الفتين كلنا هيك. هاي. يوم واحد. نجا. نجا. ترى. نجا. ما رجعت. أسقط نوجه ده. أنا بريدو تي. ما أنا موجي ناسو جيران بك أنا رادا بريجي. هاي. سيمبا أنا بريدو. كافيه براتي إنجيرغونو. مارا كوكب. نبيتامي. Woi. Bo. Anar. Baik makati. Takkan sih begini. Dua makanan aku udah tere. Rafa dulu enak. Dia mau mantan dende, itu nakan. Dua wajah dia mau nama aja naso jirani. Ada kan, gua tak ada binatang ada dia, woi bintu tere. Asa woi nasi woi nagar rumah ni, nai nai difa mah tikasho. Malis. Ini rukuk bat tikasho. ده هو فن كان كيك كمال سراوري ده. يا أكاسوان ستايل ما هي كلاسيك نفضل. يا زيون ده كان تفضل. يا زيون ده كم تفضل. زيون ده كان تفضل. Saya bagus. Ayo ada tuh. Kita kasih no.
Haso jirami jangan Maali sen. Si boo carraa yoo naqamte maal okutak? Hai. Cara rabbi si fakan wan, caraan way rabbi mana cara naga fatan. Akkana boo. Bareedu. Mana kana jijjiiranu? Mama ni jirata boo na nagay. Waanuma kiyya uffattee waanuma kiyya natti monta. Ay, duba Kot baat. tara jirami. Boo kay maal kutat ramte. Wan kijamu. Namni tokko waan nama uffateet waan nama uffatu sun qofa osoo hin ta'in akkaataan itti inni akti godhu abbaan qabeenyaa sunu abbaan meeshaa saniitu hanga nama sanii wanti inni irra hedduun nama yeroo hedduu nama boonu nama ifirra dhawu nama tuffatu yoo gartan namni sun nama waan takka hin qabne beeka namni sirriitti waa qabu namni beekumsa qabu namni qabeenya sirriidhaa qabu karaa sirriitiin qabeenya argatu beekumsa sirriitti qabu amantii isaa jabeessu hin boonu nama tuffatu wanti dhaja wanni yeroo hunda beekuu qabdan namuma tartiiba hin qabne akkanumatti agaagul ifii ol ifirra dhawu nama waan namaatiin boonu takkaa'oo nama akka namaa ta'uu barbaadu takkaa nama miqqeenyaa guddina namaan feenatu akkasi tanaafu nama ifirra dhawu garraan uffanni isaa wanni inni harkaa qabu wanni inni boonuun sun guutuun waan namaati takka akka namaatti ta'uu jira tana beeka. Silaa ganuma dhagatti waa dubbatu numa jalaan dhageessu. Gabrittiin dhagumatti haasoftu waan takka dhageessu. Dhagaye barana mana kana jibsan dinnee qalama dibnee mana biraa jijjiiruu dhaqabna silaa ganama jalaan dubbatu nama sin dhageessu waayaan galbee dhibba. Sitti naasoo jira. Ayyeen maali waan sitti naasoo jiru wajjin hojjaa seeree mana wajjin keessa gallaa miti no dubbistu wajjin. Dhaga'uutiin jiraate yoo boote naannoo malatti. Namtichi duraan galchu. Mee nurraa usmee okutaa gowen dalagu jira. Nurraa usnaan jettaa bari ilmoota ta'e dibaan ilmaan kan keeti mucaan duraan ittiin galchu hin jiru si jechuu jira bara takka illee dhageessu jechuudha. Silaa nama jedha buqqee wajjin naasoo jira dhagaa gurraacha. Maal jettee? Waan hangaree mun tanasitti haasaa jiru dhageenya waan. Okay, jechuun dhaga'umatti jira. Hayyee maaliif siin jee? Waan ati simmaa kana godhatte meera naatee biree ammas tokko takka. Ilmaan mana barumsa galchii ijoollee nyuu galchaa dibsan dibannaa qalama dibannaa saamee akkasitti haasoo jira akka waan bineensaa hojii mana galuu kophaa kiyya akka waan hin galuu nama biratti waan hin dubbatu jiru dhagaa rakkoote miti nama lalleen dubbatu hafuura baastu bilbila kana hojii walirra laxxafamte. Wayi si dhagee maalis mu cikichikin sun cikichuu muudalaa tanan dadhabee sirraan deemaa kee gabbee. Aannan irraan sitti haasaatiin umaa sirraan deemanaan jetta alaan fidadhee dhufe seetee moo kophaa kiyyan keessa gala seetee waan sitti haasoo hunda waliin barwaa walooti barwaan silaa hinaan jettu nan sin jechuun jira bar ati yoom abbaa taate yoom abbaa gaarii taate akka banii aadamitti yoom ilmoo teetiif yaadde yoom mana kan keetiif yaadde laa oloola qubatellaa billaa. Wayi maa kana godhatte amma waan takka didee hin beekaa takka mee waan mati jettu waraan naa galu maal jette namni dhagaa wajjin mana galee beeku ni jira waan ajaa'ibaati ani dhagaa wajjin mana galuu jira gaagartanii miti itti dubbadhaa asumaan fuudhee kan naqa akkam gootan yoo isin taatan nama akkanaati wajjin fardiin osoo itti haasoitu qaamaa qalbiin osoo itti haasoitu onni irraa osoo waliin haasoitu akka nama dhageenyaa akka nama homaa dhagarree gisa siitee ati akkam gootamee natti himi koomentii jalatti. Abo? Maal si goota ati umurii tanaan sigaaraan? Hai sigaaraa dhuguu geesse? Hai somba kee gingilchaa gooti. Sammuu ta'e gingilchaa gooti. Hai nama agarsi gooti. Tu waan dhuganii? Ati kanaa nama guddatuni? Ifeegi malee haraararraa waan akkana akkanarraa ifeegi. Waan akkana akkanaa hin godhin. Hai maal taate ati? Abbaan kan keessanirraa nama kabajama. Waan akkana kanaa hin godhin sirraan eeggamu kun. Waan akkanaa sirraa hin eegu anna. Isun. Haa? Mee qarshii kudhan qabdaa qarshii kudhan naa kenna. Qarshuudhaan maalitti goota yaa ilma kee? Sigaaraa ittiin bitadha. Haa? Bishaan dhagarra naquu jechuudha. Namni tokko tokko bar nama ajaa'iba.
hedduu nama dhiba haalli fi amaloonni nama tokko haala tokko namoonni tokko viidiyoo kana keessatti akka filaalan abdiin qaba nam tokko osoo badirraa dhorkitu baduma san akka ati deeggartu barbaadaa jechuudha akka ati badii san dhorkutti jirtu inni si quban qabu jechuudha inni eessa jira deeggarsa badii san bira jira soo kanaafuu namoonni takka illee waan akka irraa kusadhaa isin jenna viidiyoolee irraa kan waan hedduu akka baratan abdii qabna yeroo biraa ajaa'iba biraatiin walitti deemina hangasittu yeroo gaarii qabaadha.